السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبجمتوتا في دعوتوتا أوروري كرد بكيدا. إيجاز زمان قناة كرا يوتيوب كنيارا باي بنيتي جرا. جرو فيديو جبابا يسنيف جلكيساتي جرا. إيجا هوني بنيفتك أشو بيزي تانيتي أوديفنو غرغراك أبني ولماغلتي افنيتي جرا الرا. كان أفجع فيديو كنيا جلك أبوران تروتي فيديو كنيا لايك شير نفرو إندغتنا. akkasuma chaanala keenya fi haaroo taatan subscribe godhuudhaan mallattoo notification yookaan bilbila kana banuudhaan ol irra kaa'adha. Wanni nuti gallakkifnu yeroo maraa akka yeroodhaan isin dhaqqabuuf. Egaa har'aan tana mata duree gurguddaa dhiyeenya kana ajandaa isinii ta'uu jiru yookaan yaada isin keessatti ta'uu jiruuf isinii qabannee dhufneeti jirra. Isaanis yoo maal jettan Kurulus Usmaan itti fufamoo dhaabbatee jira gaafii jedhamu. Akkasuma yoo Kurulus Usmaan yoo ka dhaabbatu taate Kurulus Orhaan itti jijjiiramamoo akkamii gaafin jedhamu baay'een ka'aati jira. Egaa namoota tokko tokkoof karaa TikTok keenyaatiin odeeffannoo haarawaa arganne poosti godhuudhaan daawwachaati jirtan. Akkasuma mata dureen keenya lammaffaadha. Filima Kurulus Usmaan keessatti namoota akkamtu jijjiirame kamtu bakka bu'e. Usmaan nama akkamiin bakka bu'e akkasuma namoota jijjiiramanii fi namoota hin jijjiiramin kan jiran isiniif addaan baafna. Akkasuma gaa kan itti aanu Kurulus Usmaan yoo ka dhaabbatu taate Kurulus Orhaan yoom eegalaa gaafii jedhamu kun baay'ee beekamee namoota biratti gaafii baay'ee ta'aa jira. Isinilleen gaafii baay'ee irra deddeebitanii gaafii gaafachaa jirtanidha. Egaa guyyaa irraa kana gaafiilee kanneen irratti deebisaa isinii kennina. Kanaafuu akkuma jalqabe isiniin jee viidiyoo keenya laayik sheer koppii liinkii nuuf godhaadha. Intiroo gabaabaa booda walitti dachaana.